Ijoollee. Taaka. Harreen wajjin dhuftanii. Eenyutu natti himaa nama wajjin dhufee? Eenyutu natti hima? Fiqiraa Dismee natti himee? Maatii kee wajjin eenyu maatii kee eenyu si fidee? Haadha keeti? Baay'ee gaariidha. Tole kan biraa eenyu wajjin dhufte mee natti himee bareedduuku? Haadha kee wajjin. Tole baay'ee gaariidha. Yaanne nus obboleettii kee wajjin dhufte baay'ee gaariidha. Seenaa? Abbaa kee wajjin baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Tole Firaa'ol abbaa kee wajjin tole hundumti keessa maatii keessa wajjin dhuftan jechuudha. Baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha nugaa baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola baay'ee isinitti gammadeen jira. Ijoollee qofaa keenya deemuun gaarii kan taane beektu miti? Yeroo mana barumsaa dhufnu qofaa keenya daandiirra deemuun sirrii miti. Sababni isaa daandii konkolaataa qaxxaamurtan deemuu dandeessu waan ta'eef yeroo san immoo maatii keessa waliin yoo deemtan malee tasa karaarra gaafa deemtan osoo konkolaataan deemaa jiru yoo itti dhuftan qofaa keessan sodaachuu dandeessu. Garuu maatii keessa waliin gaafa deemtan hin sodaattanii obboleessa keessan obboleettii keessan yookiin abbaa keessan yookiin haadha keessa wajjin deemtu yoo ta'e hin sodaattanii jechuudha. Tolee? Kanaafuu yeroo hundayyuu maatii keessa wajjin yoo dhuftan gaariidha. Osoo wayitii marii keenyatti seeniin dura ol kaatanii dhaabbattanii faaruu faarsina. Faaruu jennaa jechuudha. Ol kaatii dhaabbadhaa. Dhaabbattanii? Tole xiqqooshee walirraa sissiqaame. Engaa arga ol kaasitanii engaa feeneeti. Qixa Fiqiraa Disiin dhaabbadhume. Tole baay'ee gaariidha. Faaruu saayinsii barannaa qulqullina eegganna jedhu jenna jechuuf 1 2 3. Saayinsii barannaa qulqullina eegganna naannoo qulqulleessinee dhibee balleessina. Saayinsii barannaa qulqullina eegganna naannoo qulqulleessinee dhibee balleessina. Saayinsii barannaa qulqullina eegganna naannoo qulqulleessinee dhibee balleessina. Baay'ee gaariidha nugaa ta'a. Ofii makeenyaa faamilee nuti barattoota ciccimoodha jenna ta'a. Nuti barattoota ciccimoodha. Baay'ee gaariidha. Tole wayitiin marii keenyaarraa biqiloota kunuunsuudha. Wayitiin marii keenyaarraa biqiloota kunuunsuudha. Tole biqiloota akkamitti kunuunsinaa kan jedhu kaardii marii keenyarraa biqiloonni mul'atu jiru. Isaan kan ilaallaa jechuudha. Wantoota kaardii mariirraa isinitti mul'atanii asirraa natti himtu anillee kaardii marii gara biraa qabadhee isinitti nan agarsiisa. Ijoollee isinitti mul'ata miti? Tole maal argaa jirtu mee kaardii kanarraa? Fiqiraa Addis. Tole biyyee itti hammachiisanii osoo kunuunsaa jiranii argaa jirta jechuudha. Baay'ee gaariidha. Naataanaan osoo bishaan obaasaa jiranii argaa jirta. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Ol ka'ii dhaabbadhu kaa olii. Biqiltuu dhaabbamaa jiru argaa jirta miti? Baay'ee gaariidha. Tole. Osoo biyyee itti hammachiifamaa jiru argaa jirta jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tole feeneeti. Bishaan osoo maal ta'aa jiru argitee? Obaafamaa jira miti? Tole baay'ee gaariidha. Osoo bishaan obaasaa jiranii argaa jirta. Samiira. Biyyee osoo itti hammachiisaa jiranii argite? Waaw baay'ee gaariidha. Seenaa. Osoo biyyeen itti hammachiifamaa jiruti kan argite baay'ee namatti tola. Baay'ee gaariidha. Singitan ol kaatee dhaabbattee natti himtu?
osoo bishaanitti obaafamaa jiru argitee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ijoollee argitan miti? Akkamitti biqiltuun akka kunuunfamu fakkii kanarraa mul'ata miti? Tole baay'ee gaariidha. Biqiloota akkamitti kunuunsinaa? Iyyarus bishaan obaasnaa jechuudha. Tole dursa bishaan sirriidha hin obaasnaa. Garuu bishaan sa'aatii akkamitti kan obaasnu biqiloota? Sa'aatii harka baastanii na deebistu kan naamusaan? Naa'ol ganamaa fi galgala baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Oli yeroo akkamii obaasna? Bishaan yeroo akkamii obaasna? Ganamaa fi galgala baay'ee gaariidha. Hundumti keessan barattoota ciccimoodha jechuudha. Kanaaf waamilee akkamitti isin ilaannaa? Nuti barattoota ciccimoodha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Biqiloota akkamitti kunuunsinaa? Biqiloota kan kunuunsinu yeroo dhaabbamanii qabee jechuudha. Dursa osoo biqiloota hin dhaabin dursa lafasaa soqnee sirriitti lafasaa erga qonneen booda erga qonnee bareechinee booda biqiloota dhaabnaa jechuudha. Erga biqilaa dhaabnee booda immoo dhaabneetuma dhiisna otoo hin taane biqilaa kana baay'ee gaariidha. Biyyee itti hammachiisnaa. Ganamaaf galgala immoo maal goonaa? Bishaan obaasnaa. Baay'ee namatti tola. Bishaan erga obaasnee booda immoo kanuma qofadha. Akkamitti immoo eegnaa? Oli maal jettee? Dallaatti ijaarree maal goonaa? In eegnaa jechuudha. Akka inni hin tuqamneef, akka inni hin cinneef jechuudha. Kanaafuu dallaatti ijaarree wantoonni garaagaraa itti bu'anii akka nu jalaa miinee fi biqiloota kana sirriitti dallaatti ijaarree eegnaa jechuudha. Yeroo hundumaa ganamaaf galgala bishaan obaasna. Ganamaaf galgala bishaan obaasna. Biyyee itti hammachiisna. Aramaa yoo qabaate illee maal goonaa? Jalaa buqqisnaa jechuudha. Akkasittiin biqiloota kana kunuunsinaa jechuudha. Biqiloonni nuti kunuunsinee guddisnu kun immoo yeroo guddatanii jedhan kanneen firiin isaanii nyaataman jiru jechuudha. Kanneen firiin isaanii nyaataman jiru. Kanaafuu faayidaa nyaataaf illee nuuf oolu. Kan biraa bosonallee ta'uu jechuudha. Bosonallee ta'uu jechuudha guddatanii biqiloonni kunii jechuudha. Kanaaf bosonatti immoo bineensonni illee itti galuu jechuudha. Simbirroonni illee da'oo godhatu jechuudha. Yookaas bakki isaan qubatan ta'a jechuudha. Kanaaf biqiloonni faayidaa hedduu qabu. Biqiloonni yoo sirriitti kunuunsinee qabanne faayidaa hedduu nuuf kennuu jechuudha. Biqiloonni akkuma kanneen firiin isaanii nyaataman jiran immoo kanneen firiin isaanii nyaatamne illee jiru moo hin jiran ijoollee? Jiru miti? Tole baay'ee gaariidha. Kanneen firiin isaanii nyaatamne illee jiru. Fakkeenyaaf biqiloonni firiin isaanii nyaataman maangoon firiin isaa nyaatama moo nyaatamu? Kan biraa eenyuun natti himaa? Kanneen firiin isaanii nyaatamu. Naa'ol Fiqiraa Addis maangoo fakkeenya isinii fudhatan miti an? Kan biraa hoo? Nataanaan avukaadoo baay'ee gaariidha. Naataanaan barataa cimaadha. Sirriitti haamilee kennaafi. Naataanaan barataa cimaadha. Yoonaataan paapayyaa baay'ee gaariidha. Yoonaataan barataa cimaadha. Yaanneenus burtukaana baay'ee gaariidha. Burtukaana baay'ee namatti mi'aawa, baay'ee namatti tola. Hunda isaaniitu waan baay'een jaalladha. Ijoollee maangoollee baay'een jaalladha. Avukaadoo baay'een jaalladha. Burtukaana natti himtaniitu miti? Burtukaanallee baay'een jaalladha. Mee kan biraa hoo? Mooneet muuzii baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Mooneet barattuu cimtuudha. Tole kan biraa singitan. Anaanaasii. Tole maal jettee singitan? Anaanaasii. Maal jettee? Anaanaasii. Tole
Tole baay'ee gaariidha. Singitan barattuu cimtuudha. Dinaol. Papayyaa. Maal jedhe Dinaol? Papayyaa. Baay'ee gaariidha. Dinaol barataa cimaadha. Warri dhaabbattan ta'a. Warri dhaabbattan ta'a. Firaa'ol. Papayyaa baay'ee gaariidha. Feenet. Kan biraawo? Tole. Muuzii baay'ee gaariidha. Aappilii baay'ee gaariidha. Samiira. Maangoo baay'ee gaariidha. Ijoollee kanneen firiin isaanii nyaataman kanneen immoo maqaadhaa turtanii jechuudha. Maangoo, paapayyaa, burtukaana, abukaadoo, loomii isaan kunneen baay'eedha jechuudha. Biqiloonni firiin isaanii nyaataman. Biqiloonni firiin isaanii nyaataman kun immoo fayyaa keenyaaf illee gaariidha jechuudha. Fayyaa keenyaaf gaariidha. Fayyaa keenya eeguudhaaf baay'ee nu gargaaru jechuudha. Kanaaf biqiloota kana nyaachuun, firii isaanii nyaachuun baay'ee na gammachiisa. Itti gammaddu miti? Akkasii itti gammaddan abdii guddaan qaba. Akkuma kanneen firii isaanii nyaataman jiran immoo kanneen firii isaanii nyaatamne illee jiru jechuudha. Ol kaa dhaabadhaa. Faaruu halluu magariisa hidhu jechuuf tokko lama sadii. Halluu magariisa lalistuu fulbaana keelloo maal fakkaata lallaa burtukaana halluu diimatanii seeqaa gadiini cuquliisa jechuun fakkaata akka samii halluu gurraacha jechuun akaakuu cileetii. Baay'ee gaariidha. Ofii keessanii faamilee nuti barattoota ciccimoodha. Baay'ee gaariidha. Taa'a. As gara koona ilaalaa. Tole? Biqiloota firii isaanii nyaataman akkuma jiranii biqiloonni firii isaanii nyaatamne jiru moo hin jiranii? Jiru. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf iddii beektu miti ijoollee? Iddiin beektu iddiin beektu. Iddiin fireensaa hin nyaatamu jechuudha. Firiinsaa hin nyaatamu. Kanaafiyyuu biqiloota firii isaanii hin nyaatamne kanammoo nyaachuu hin qabnu. Maal nu gochuu danda'u? Nu miidhuu danda'u. Garaa keenya nu dhukkubsuu danda'u. Ija keenyatti yoo faca'e illee nu dhukkubsuu danda'a. Kanaafuu biqiloota akkuma kunuunsinu, akkuma itti fayyadamnu, itti fayyadama isaallee beekuu qabnaa jechuudha. Kanneen nyaachuu dandeenyu nyaachuu qabna, kanneen hin nyaatamne immoo nyaachuu hin qabnu. Tuttuquullee hin qabnu jechuudha. Of eeggannoo nu barbaachisa. Biqiloota kunuunsuufis akkuma of eeggannoo goonuu fi ofii keenyaaf illee yeroo itti fayyadamnu of eeggannoo gochuu qabnaa jechuudha. Ijoollee hubattanii? Hubattanii? Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Mee wanta isinitti himaa oole kana biqiloota akkamitti kunuunsinaa eenyutu na yaadachiisame eenyutu natti hima? Waan amma isinitti himaa ture. Singitan. Biyyeetti hammachiisuudhaan baay'ee gaariidha. Singitanii faamileen laannu. Singitan maal jette? Meera deebi'aa natti himaa. Singitan maal laan jettee? Biyyee itti hammachiisuudhaan kunuunsinaa jette baay'ee gaariidha isheedhaa faamilee. Singitan barattuu cimtuudha. Baay'ee gaariidha. Yoonaataan maal jettee? Bishaan obaasuu baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Ijoollee bishaan yoomii fi yoom obaasnaa? Galgalaa fi ganama baay'ee gaariidha. Galgalaaf ganama obaasnaa jechuudha. Kanaafuu Yoonaataaniif faamilee Yoonaataan barataa cimaadha. Yaanneenus biyyeetti hammachiisuu baay'ee gaariidha. Maal jettee?
biyyee tammachiisuu jettee baay'ee gaariidha. Yaanneenus barattuu cimtuudha. Ijoollee kan biraa maal goona? Firaa'ol. Tole kan biraa dallaatti ijaaruu jenneerra miti? Aramaa jalaa maal gochuudha? Buqqisuu. Sagaleen keessan hin dhaga'amu. Aramaa jalaa buqqisuu jechuudha. Akkasitti biqiloota kunuunsnee guddisuu dandeenya jechuudha. Biqiloota kana boroo manaatti illee oomishuu dandeenya jechuudha. Ijoollee maatii keessan boroo manaatti oomishu moo oomishan? Inni oomishu miti? Maal fayyimee kan isaan boroo manaatti oomishan? Maatii keessan gargaartanii beektu? Wajjin kunuunsitanii beektu? Bishaan obaastanii beektu? Baay'ee gaariidha. Yoo saamilee isinii kennaa isin barattoota ciccimoodha. Baay'ee gaariidha. Kan biraa maal fa'i? Seenaa. Abukaadoo baay'ee gaariidha. Abukaadoon ijoollee abukaadoon baalli isaa isa baay'eetu sana miti? Mooraa keessa jira? Mooraa keessatti argitanii beektu? Anillee argeen beeka. Baalli isaa baay'ee bareeda. Firiin isaallee baay'ee namatti tola. Baay'ee gaaddisallee namaa ta'a. Baay'ee namatti tola. Baay'ee tokkoon jaalladha. Isinillee akkasiin jaallattan abdiin qaba. Abukaadoon boroo manaatti kunuunsuu dandeenya jechuudha. Yoonaataan burtukaana baay'ee gaariidha. Burtukaanallee firii isaa nyaanna miti? Innillee baay'ee namatti tola. Baay'ee minyaawaadha. Dhamdhamni isaa minyaawaadha. Anaanaasii tole. Yaanneenus paappayyaan mee ijoollee akkatti namatti minyaa'u baay'ee minyaa'a. Ani yeroo hundaa nyaachuun jaalladha. Naa'ol paapayyaa tole. Biqiloota kanneen eessatti oomishuu dandeenya jennee boroo manaatti oomishuu dandeenya jechuudha. Biqiloonni kun kunuunsallee akkuma biqiloota biroo kunuunsa ni barbaadu jechuudha. Biqiloonni yeroo kunuunfaman akka hin cabnetti eeggamuu qabu jechuudha. Akka hin muramnetti illee eeggamuu qabu. Kunuunsi ga'aan godhamuufi qabaa jechuudha. Ijoollee wayitiin keenya marii akkaataatti biqiloota kunuunsinuudha jechuudha. Kan nuti irratti mari'achaa turre, kan nuti irratti dubbachaa turre biqiloota kunuunsuudha. Biqiloota akkamitti kunuunsina isa jedhu biqiloota ganamaaf galgala bishaan obaasuudhaan, biyyee tammachiisuudhaan, aramaa jalaa buqqisuudhaan, dallaatti ijaarree eeguudhaan, kunuunsuudhaan biqiloonni kun guddatanii faayidaa nuu kennuu danda'u jechuudha. Tole? Kanaafuu isinillee biqiloota naannoo keessanitti argaman, biqiloota boroo mana keessanii jiran sirriitti kunuunsuu qabdu. Maatii keessan gargaartanii kunuunsuu qabdu. Bishaanillee ganamaaf galgala obaasuudhaan wanta isinitti himaa ture kana hunda gochuudhaan biqiloota kunuunsuu qabdu. Dhaabuullee qabdu. Wayitiin marii keenya kanarraa asuma irratti hin goolabaa. Wayitii taanummoo wayitii sheekoo qabadheen dhufaa. Sheekoo qabadheen dhufaa. Nageenye moo? Dhaga'uudhaaf dheebuudhaan eegaa jirtu miti? Sheekoo bareedduu baay'ee mi'ooftuu fidadheen dhufaa. Eenyutu qophaa'ee na eegaa? Meerree isin gammanne? Isinidha miti? Baay'ee gaariidha. Baay'ee isin jaalladha. Nagaatti. Akkam jirtu ijoollee? Akkam jirta barsiistuu? Taa'aa. Galatoomaa barsiistuu.
Ijoollee mee ol kaa dhaabadhaame ol kaatii dhaabadhaa hundi keessa socho'uu hin dandeessu miti socho'uu hin dandeessu miti duratti akkas tarkaanfadhaatii akkas duubatti immoo deebi'ame duratti tarkaanfadhaatii walfaan sirriitti jechuu qaba siniifan lakkaa anata sinii lakkaa lafuma jirtan bakkuma dura dhaabbattan dhaabbadhaame osoo waliin tuqiin osoo waliin miidhiin jalqabaa eessatti tarkaanfattu fuulduratti jechuudha isa booda immoo duubatti deebitu jechuudha ifaadha miti hubattanii dura na ilaalaa amma akkasan dhufe miti booda immoo akkasan deebi'aa jechuudha qophooftanii tokko lama sadi ay seeraan malee eenyutu sirriitti jedhee eenyutu sirriitti jedhe natti agarsiisa harka keessan hundumti keessan sirriitti jettaniitu kanaaf waamileen keessan nuti barattoota ciccimoodha baay'ee gaariidha haa sheekoo baay'ee bareeduu fi baay'ee namatti minyaawuu gaafa dhaggeeffatan baay'ee namatti toluun sinitti himuuf deema kanaafuu sirriitti na dhaggeeffachuu qabdu olii sirriitti naamusaan taa'i gadi jetteen taa'in teessoo irratti gadi jettaniin taa'inaa sirriitti akka yaadne nuti taa'ame kun akka isaaniitti taa'a ijoollee maal isin oonaan hin jenni hin dhaga'amu sagaleen keessan baay'ee gaariidha ilaa sirriitti naamusaan teessanii hin dhaggeeffattu namni na dhaggeeffatu namni seeraan na dhaggeeffatu waan an gaafadhu natti hima namni nan dhaggeeffanne immoo waan an gaafadhu natti himuu hin danda'u kanaafiyyuu seeraan na dhaggeeffachuu qabdu amman jalqabuu dura faaruu faarsina faaruu haadhaaf abbaa koo nan jaalladhaa obboleeyyan koo nan jaalladhaa warri koo na tuwwisu warri koo na nyaachisu warri koo na barsiisu warri koo na kunuunsu jedhu walii wajjiniin jennaa jechuudha faaruu haadhaaf abbaa koo nan jaalladhaa obboleeyyan koos nan jaalladhaa jedhu wajjin jennaa sirriitti sagalee keessan walfaan diinoo sirriitti sagalee keessan walfaana bareechistanii hin jennaa jechuudha walii wajjiniin jalqabuuf tokko lama sadii baay'ee gaariidha ofii keessanii faamilii barattoota ciccimoodha baay'ee gaariidha isin barattoota ciccimoodha baay'ee qaxaleedha baay'ee namatti toltu kanaafuu na dhaggeeffadhaa seeraan tolee ijoollee wayitii sheekoo keenyaa har'aatiin sheekoo caaltuu fi maatii ishee jedhuun sinitti hima sheekoo Iyarus sheekoo caaltuu fi maatii ishee jedhuun sinitti hima maalin jedhee sheekoo maatii ishee eenyuuf eenyu caaltuu fi maatii ishee jedhuun sinitti hima sheekoo caaltuu fi maatii ishee jedhuun sinitti hima seeraan na dhaggeeffadhaa gara koo laalaa waan isinitti dubbadhuuf waan isinitti himu kana naamusaan na dhaggeeffadhaa sirriitti na dhaggeeffadhaa an osoon isinitti himu gaaffii isinan gaafadha namni gaaffii na deebise immoo barataa qaxalee yookaas barattuu qaxalee nama sirriitti na hordofeetu na deebisaa jechuudha sheekoo
caaltuu fi maatiin ishee boroo mana isaanii keessatti biqiloota hedduu kunuunsanii guddisu turan. Sagaleen keessanii nagahamu. Caaltuu fi maatiin ishee boroo mana isaaniitti biqiloota hedduu kunuunsanii guddisu turan. Maatiin caaltuus biqiloota kana ganamaa fi galgala bishaan obaasuudhaan yeroo hundumaa ganamaa fi galgala bishaan obaasuudhaan biqiloota kana kunuunsu turani. Akkasumas biyyee itti hammachiisuudhaan illee biqiloota kana sirriitti kunuunsuu jedhan. Eenyutu biqilaa kunuunsaa? Biqiloota kana eenyutu kunuunsaa? Maatii caaltuu jechuudha. Maatiin caaltuu caaltuudhaanis akkuma keenya kana biqiloota kana kunuunsi jedhanii gorsanii. Biqiloota kana kunuunsi jedhanii caaltuu gorsanii jechuudha. Maatiin caaltuu biqiloota kana kunuunsi jedhanii caaltuu gorsanii. Caaltuunis gorsa maatii ishee fudhachuun ganamaa fi galgala yeroo hundumaa biqiloota kana bishaan obaasti. Caaltuun yoomii fi yoom bishaan obaasti? Baay'ee gaariidha, sirriitti na dhaggeeffachaa jirtu. Ganamaaf galgala bishaan obaasti. Biyyee itti hammachiisuudhaan aramaa jalatti biqilallee jalaa buqqisuudhaan biqiloota kana sirriitti kunuunsitii ture. Guyyaa tokko eega biqiloonni kun guddatanii booda hiriyoonni caaltuu daraartuun faa mana isaanii dhufanii gaaddisa biqiloota kana jala ta'anii aara galfatanii erga waliin taphatanii booddee daraartuun akkas jettee gaafatte. Daraartuun akkas jettee caaltuu gaaffii gaafatte. Caaltuu, biqiloonni boroo keessanii kun warri gaaddisa ta'an kun akkamitti miidhaguu danda'anii? Mee natti himii caaltuu jettee daraartuun gaaffii gaafatte. Caaltuunis akkana jettee deebisteefi. Biqiloota kana akkan kunuunsuuf maatiin koo anallee na gorsanii turan. Ofii isaaniitis ganamaa fi galgala bishaan obaasu turan. Sirriitti biqiloota kana kunuunsu. Anallee biqiloota kana akkan kunuunsu waan na gorsaniif ani ganamas galgalas biqiloota kana bishaan nan obaasa. Biyyee itti nammachiisa. Aramaa jalatti biqilu immoo jalaan buqqisa jettee daraartuudhaaf deebiste. Isa booda biqiloonni kun akkasitti guddatanii miidhaguu danda'anii jetteen. Caaltuun biqiloonni kun faayidaa hedduu namaaf kennuu danda'u jettee daraartuudhaaf ibsite. Biqiloonni kun faayidaa hedduu namaaf kennuu danda'u jettee daraartuudhaaf ibsite. Caaltuunis akkana jette. Biqiloonni kun soorataaf ni oolu. Ijaarsa manaatiif ni oolu. Maaliif oolu jettee? Baay'ee gaariidha. Hundi keessaa wal faana natti himame? Manattiin ijaaruuf ni oola. Soorataaf ni oola. Meeshaalee adda addaa irraa hojjechuuf illee baay'ee nu fayyadu jettee deebisteefi. Erga isheen kanatti himtee gorsiteen booda hiriyoonni caaltuu biqiloota kunuunsuu akka qaban hubatanii ittis gammadanii gara mana isaaniitti deebi'anii jedhama. Toleen jedhamu? Ijoollee argitanii akkatti biqiloonni kunuunfaman? Biqiloota caaltuun fa'aa akkamitti biqiloota kana kunuunsaa turanii? Biqiloota kana akkamitti feenet ol ka'itii natti himime? Bishaan obaasuu baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Naataanaan hin dhaga'amu sagaleen kee? Biyyee itti hammachiisuu baay'ee gaariidha. Feenetiif Naataanaaniif Aamilee barattuu cimtuudha. Naataanaan barataa cimaadha. Lamaan isaanii immoo wal faana isaan barattoota cicciimoodha. Baay'ee gaariidha. Firaa'ol
Bishaan obaasuu baay'ee gaariidha. Firaa'ol maal jedhe ijoollee? Bishaan obaasuu aamilee isaa barataa cimaadha. Harka keessan gad deebisaame warri kaan wal faana aamilee kennaan jirtan. Namni aamilee laanne aamileen argatu kanaafuu aamilee kennuu qabdu. Warra hundi keessa wal faana nan ilaala. Nama aamilee laanne nan ilaala harkasaa. Nama harkasaa walitti buusee aamilee nama laalle nan ilaala jechuudha. Wal faana aan hunda keessanuu argaan jira. Firaa'ol barataa cimaadha. Baay'ee gaariidha. Fiqiraaddis. Biyyee tammachiisuu baay'ee gaariidha. Maal jette isheenii? Biyyee tammachiisuu. Fiqiraaddisii faamilee wal faana. Fiqiraaddis Firaa'ol kottu. Ati aamilee waan hin laanneef qofaa kee laatta aamilee kottu. Adabbii keeti. Ati aamilee laanne waan ta'eef qofaa kee Fiqiraaddis baratuu cimtuudha jettee aamilee laatta. Barattuu moo barataa? Barattuu cimtuudha. Tole. Kanaaf hundi keessan aamilee kennuu qabdu jechuudha. Hundi keessan walii keessaniif yeroo aamilee kennamu aamilee kennuu qabdu. Tole kan biraa. Diinaa ol. Bishaan obaasuu. Iyyarus. Ol ka'ii dhaabadhume. Baay'ee gaariidha. Iyyarus barattuu cimtuudha. Iyyarus barattuu cimtuudha. Baay'ee gaariidha. Seenaa. Ganama. Baay'ee gaariidha. Seenaan barattuu cimtuudha. Samiira lammaffaatti hin deebiin haamilee sun kennin taa'aa jirta. Samiira atillee hin dagatiin. Oli. Biyyee tammachiisuu baay'ee gaariidha. Oliin barataa cimaadha. Ijoollee. Mee sheekoo kana kan isinitti hime maqaan namoota sheekoo kana keessa jiranii eenyu fa'i? Eenyutu natti hima? Maqaa namoota sheekoo kana keessa jiranii jechuudha. Eenyutu natti hima? Ammallee hundi keessan harka baasaan jirtanii. Eenyu kennu? Samiira. Eenyudha? Maqaan namoota sheekoo kana keessa jiran eenyu fa'i? Alleluuyaa. Caaltuu. Baay'ee gaariidha. Haleluuyaan barattuu cimtuudha. Yoonaataan. Caaltuu. Sumayyaa. Baay'ee gaariidha. Ol ka'ii dhaabadhu natti hime. Daraartuu. Baay'ee gaariidha. Sumayyaan barattuu cimtuudha. Baay'ee gaariidha. Kan biraa eenyu tafee eenyutu natti himaa? Eenyu nan gaafadha? Eenyuun gaafadhu? Anan jettanii? Eenyuun gaafadhu? Asii gaafadhu? Moo asii gaafadhu? Iyyarus harka baasaan jirtu Iyyarusiin nan gaafadha. Moo deebisteetti? Deebisteetti miti? Feeneeti. Eenyu feenyudha? Caaltuu jenniirraa, daraartuu jenniirraa, kan biraa eenyu tafee? Singitan? Caaltuu malee? Caaltuun mata dureetti sheekoo keenyaa eenyu jedha? Caaltuu fi maatii ishee. Naataan ammeenatti mimiyaati? Maatii caaltuuti miti? Baay'ee gaariidha. Taa'aatii na dhaggeeffadhaa. Halleluuyaa. Ol jedhii taa'e. Diinoo sirriitti taa'e. Ati sirriitti taa'e abbaa. Seeraan taa'e. Naamusaan na hordofaa. Maqaan namoota sheekoo kana keessatti argamanii caaltuu, maatii caaltuu, daraartuu fi hiriyoota caaltuu jechuudha. Isaan kun sheekoo kana keessa jiru jechuudha. Ijoollee. Caaltuun hiriyoota isheetti maal jettee dubbattee? Biqiloota sana akkamittiin kunuunsattee dubbattee? Bishaan
obaasuu kan biraa biyyee hidhammachiisuu kan biraa aramaa jala buqqisuu jettee itti himte. Hiriyoonni ishee immoo gorsa caaltuu dhaggeeffatanii ofii isaaniillee kunuunsuu akka qaban itti walii galanii jechuudha. Ofii isaaniillee kunuunsuu akka qabanii jechuudha. Mee sheekoo kanarraa maal hubattan? Sheekoo kanarraa maal hubattan? Sheekoo kanarraa wanta hubattan natti himaa. Sheekoo kanarraa waan hubattan. Fikiraa Addis maalirraa hubattee sheekoo kanarraa? Maalirraa hubattee? Biqiltoota kunuunsuu barbaaddu? Tole maalirraa hubatte mee natti himi? Kunuunsuu akka qabnu baay'ee gaariidha. Fikiraa Addisii faamilee kennaaf himi? Tole ijoollee sheekoo kanarraa wanti hubannu gorsa maatii keenyaa dhaga'uu ni qabna. Wanta maatiin keenya nu gorsan dhageenyee hojiitti illee hiikuu qabnaa jechuudha. Wanta barsiisonni nu gorsan, wanta hiriyoonni keenya nu gorsan, waan maatiin keenya nu gorsan, kan hangafoonni keenya nu gorsan dhaga'uu qabnaa jechuudha. Caaltuun gorsa maatii ishee erga dhaggeeffatteen booda biqiloota kana maatii ishee gargaartee kunuunsuu eegalte. Biqiloonni kunuunfaman kun immoo gaafa guddatan isheefis maatii isheef hiriyoota caaltuuf illee gaaddisa ta'ee jechuudha. Gaaddisa sana jalatti immoo yeroo aara galfatan baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf biqiloonni faayidaa hedduu waan qabaniif nutis maatii keenya gargaarree kunuunsuu qabna. Maatii keenya gargaarree kunuunsuu qabna. Sirriitti eeguu qabnaa jechuudha. Biqiloonni ijoollee. Biqiloonni yeroo naannoo keenya jiraatan naannoo keenya baay'ee bareechuu, naannoo keenya baay'ee miidhagsuu jechuudha. Qilleensa ga'aa nuu kennuu, baay'ee gaaddisa nuuf ta'uu, firii isaanirraa nyaannaa, biqiloonni hin soorannaa jechuudha. Waan baay'ee nuu ta'uu danda'u. Kanaaf biqiloota kunuunsuu qabna. Anillee biqiloota kunuunsuu nan jaaladha. Eenyutu natti himame? Eenyutu biqiloota kunuunsuu jaallata? Eenyutu natti agarsiisa harkasaa? Hunduma keessanii singitan biqilaa kunuunsuu barbaaddu? Biqiloota kunuunsuu barbaaddu? Hin barbaadda miti? An harka kee argaan jiru. Maal taatee re'ati? Rafiin kaadaree keessa. Mee ol kaa dhaabadhaa. Dhaabbattanii akkas siqaa, akkas deebi'aa. Suuta jedhaati. Suuta jedhaati. Suuta. Suuta. Tole. Nugaa. Nugaa. Ijoollee. Taa. Taa. Eenyutu gammadee naa kolfame? Eenyutu gammadee naa kolfa? Sumayya, akkatti kolfu moo? Akkatti hin kolfani. Gaafa kolfinu fuulli keenya ifaa ta'uu qaba. Isin naa kolfaa sirriitti. 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 Sumayyaati yoo kophaa kee as baatee kolfita. Maaliif hin kolfitu? Hin gammanne? Ani baay'ee gammadee waan ta'eef nan kolfu. Ani baay'ee gammadee waan ta'eef nan kolfu. Seena kolfuu barbaadde? Akkamitti kolfa namni beekatu? Harka kee gad deebisi gaa. Fikiraa Addis kottu. Tole baay'ee gaariidha. Akkuma isin taphattanii yaada keessan anaa deebisaa. Yaada keessan anaa deebisaa. Ol jedhaatii ta'a. Akka argitan quba keessan fuutanii arraba keessan afaan keessan hin tuqsiisinaa. Tole? Dhagaamu sagaleen keessan. Sirriitti of eeggachuu qabdu jechuudha. Harka keenya osoo hin dhiqatiin akkasumattiin waan garaagaraa qaqqabaa oollee dhufnee arraba keenya afaan keenya tuquun sirrii miti. Yoo harka keenya qulqullina qabu ta'e arraba keenya yookiis afaan keenya gaafa tuqnu harka keenyarraa baakteeriyaan dhufee nu seenee garaa keenya nu dhukkubsuu danda'a. Kanaaf lammaffaa akkas akka hin goone isarraa baradhaa jechuudha. Lammaffaa akkas akka hin goone. Lammata daree keessatti akkas akka hin goone. Bakkee kamittiyyuu harka kee afaan kee tuqsiisin. Tole? Tole naan hin jenne isinii? Sheekoo waa'ee maalii isinitti himee? Sheekoo caaltuu. Caaltuu fi maatii? Na dhaggeeffadhaa. Gaaffii koo adda baafadhaa.
Sheekkoon koo caaltuu fi maatii ishee. Irra deebi'aa natti himame. Caaltuu fi wal faana jedhame. Baay'ee gaariidha. Caaltuu fi maatii ishee kan jedhu ilaalle. Walii wajjin kan jedhu ilaalle. Sheekkoon keenya caaltuu fi maatii ishee kan jedhu waliin ilaallee jechuudha. Caaltuun maatii ishee waliin biqiloota naannoo mana isaanii jiran kunuunsitee guddistee isa booda erga biqiloonni kun guddatanii immoo maatii isheefis caaltuufis daraartuufaa hiriyoota caaltuuf gaaddisa ta'ee itti gammadanii jechuudha. Isa booda immoo hiriyoonni caaltuu daraartuunfaa caaltuurraa gorsa erga fudhatanii booda gara mana isaaniitti deebi'anii biqiloota kunuunsuu akka qaban murteessanii jechuudha. Kanaaf ijoollee nutillee biqiloota naannoo keenya jiran kunuunsuu qabnaa. Maatii keenya gargaarree kunuunsuu qabnaa. Sirriitti bishaan obaasuudhaan, sirriitti bishaan obaasuudhaan, sirriitti biyyee tammachiisuudhaan, dallaatti ijaaruudhaan, aramaa jalaa buqqisuudhaan biqiloota kunuunsinee guddisuu dandeenya jechuudha. Biqiloonni kun immoo faayidaa adda addaa nuu kennu jechuudha. Yeroo guddatan soorataaf, ijaarsa manaatiif, meeshaalee garaagaraa irraa hojjechuuf nu fayyadu jechuudha. Ijoollee sheekkoon keenya har'aa kana fakkaataa asuma irratti goolabaa sheekoo bareedaa yeroo biraan qabadhee dhufaa agasitti nagaatti.